ani giftii naa biti jettanii maallaqa keessanitti ergitanii giftii isinii bitee maammee cinaa dhaabbattan bakka maammeen jirutti fuuldura maammeetitti isin galateeffadha. Maammee kiyya nama meeqaaf bite? Leenca kiyya maqaa keetiin namoota meeqa ijoollee Dubaayii as jala yoo jirtan of beektanii har'a hojii addaa naa hojjettanii maqaanatti gootanii rabbi maqaa isinitti haa godhu. Nama as jala jiru mara ijoollee giftii bitee fi asitti maammeef kennitanii fi ijoollee Dubaayii keessa jirtan warra Dubaayii qofaan yeroo naa biti jedhanii natti kennan. Warroota akkasii qalbii keenya nu gammachiisa rabbi addunyaa akkanatti isin haa gammachiisu. Itti deebi'ee Maammad waan addaa waan nu hojjetuuf Maammad Daksisoo namoonni as jala jirtan marti keessan osoo amma iluun laalu. Maammad Daksisoo fooloon isaa xiqqaadha. Hundi keessanuu amma warri fooloo irraa hin qabne amma godhaaf odoo laalu. Odoo laalu marti keessan maammeef. Odoo laalu fooloon isaa xiqqaadha. Si galee iluu fooloo goosisi ammotaan maammeef. Fooloon isaa xiqqaadha. Boru waan addaa nu hojjeta. Boru waan addaa nu hojjeta. Kanaaf maammeef odoo iji kenna laalu fooloo godhaafi nama addaati maammeen Maammad Daksisoof. Bakka gadi bu'aa iluu bakka kiyya barsiisaa galchi iluu maammee nama galatoonfadhu booda laaltaa waan gammadde miira sitti dhagame naaf gala namni akka hin jedhu amma garuu nama galateeffata irratti osoo fuullefattee dasna jedha. Bakka kiyya barsiisaa galchi baga gammadde sitti xiqqaata dhugaa rabbiititti gammade amma achillee akkanumatti baqa jabaadha siin taa tolu salaamu alaikum. Maammee waa takka qofa dubbadha. Wallaahi nama akka qabdu nu beeki maammee kiyya. Maammee dhagaa jirtaami nama akka qabdu beeki. Akkuma afaanii bu'an leenca kenna qabsaa kenna akkuma jedhan sangoon ijoolleen teenya. Wallaahi ani kijiba see yeroo dura Maammadii kenna qabsaa kenna gaafa xiqqii kenna. Kinoo deebiin nu deebi'e ganaa nu deebi'ellee maal akkamiin nu deebi'e seeta maammee. Ati gaafa gammachuu kee gaddatti jijjiirtee har'a nu dammoo gammachuutti si jijjiirre. Oromoon kutaa 11 gammachuutti si jijjiirree jechuudha. Ganaa hafa keeti ganaadha. Karaa birootiin waa baay'eellee hojjannaa kee ganaadha. Kanaaf obboleewwan keenyaa rabbi addunyaa akkanatti isin milkeessuu warra maammeef jettaniitiin hojii keessan istanii waa mara istanii maammee kiyya dukkana keessa ila Itoophiyaa jedhan keessa jirra. Dukkana keessa taa'ee ila saamii karrayyuun beetaa saamii karrayyuu yooma kana ka islaama ta'een beetaa isaa ijoolleen sin beenen jiru mana guunnee odoo akkana qabeessa agarsiise wallahi ila caatii kana fataa jennee siin jaa girrisnee mana kiyya keessa mana kiyya san keessa beetaa akkasitti mana jedhin hunda isaanii sin jaalladha jedhini agayaa jiran saamii rabbi dubbachuudhaaf kinoo dubbis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi sarakam. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maamee ko wallahi dusi gamadira akkan si jaalladhu beektaa hagam akka si kabaju beektaa ammoo ga afaan qofaadhi leenca gaafa xiqqii minaamin namaan jechuudha. So namoonni hundumtuu si bira dhaabbatanii si cina dhaabbatanii moo waan danda'aniin si gargaaraa turanii galata guddaa qabu isaanillee akka nama kamiittuu egaa hin beektaa ijoolleen keenya gaafa nama jaallatanii nama jaallatu gaafa nama jibban nama jibbu ati immoo jaalala namaa qabda rabbiitu kanayyuu namaaf kenna hundumaaf rabbiin jaalala namaa hin kennu hundumaaf jaalala namaa nama badhaasu rabbiin wallahi rabbiin gaafa si jaallatu jaalala namaa siif kenna kana jechuuni waan jettuun qabdu waliin ibsuudhaaf alhamdulillahi rabbil alamin kan qofaadha jechuun kee namoonni si bira dhaabbataa turan hunduu galata qabu jabaadhaa wal bira dhaabbadhaa boris fakkeenyummaan gaarii kun nama hundumaatu akka itti baratuun jedhaan maal beektaa ilmi Oromoo tokko gaafa waan tokko hin qabadu xiiqiidhaan jaalalaan I love you so much. Also, I respect you. Gama rabbii fitte waan jedhun beeku akkuma silammi iluun jechuuf yaale ani dhugaa rabbi miirrin waa wayi tatta'e an takka Oromoo shakkeen beeku takkama wallahi summa wallahi Oromoo irraa abdiillee kutadheen beeku shakkes hin beeku kalees dheengaddas waan dubbadhaa ture garuu sodaan kiyya takkatti turte baga rabbii waan sana na oolche. Kiyallee naaf guddiftan rabbiin bakka guddoo isin haa dhaabu an kanuma isiniin jedha egaa waan biraa waan jedhuun qabu dhugama rabbiititti egaa amma yoo ana baate
yoo ufuma duruma taate malee dubbiin anaa baateerti. Warri salphina na oolchitan warri salphina na oolchitan rabbiin duniyaa teessan isaan deddeebi'ee namoota hedduu himaa ture. Dhiiroo geemii kana baay'ee iluun sodaadhee itti himu kanoo iluun kana hin dhufin as I don't know hin beeku an dobbiin faanti hundi keessanuu dobbiin halkan guyyaa osoo hin jenne na bira dhaabbachaa turtan. Ani waan isiniin jedhuun qabu Oromoo koo galatoma hundi keessa. Ande omaanuni jedhin omaanun jechuullee hin qabdu. Ati ija keennaa si jaalannaa si bira dhaabbannaa namni beeyta gaafa lubbuun jirtu yoo wal bira dhaabbatte garaa si nyaatu. Amma faranjii yoo argite gaafa haadhaaf abbaan lubbuun jirtu yaalattee sukkumtee qabdee waliin nyaattee waliin dhuddeeti. Gaafa du'an immoo gara fuula rabbii deebi'anii rabbii ifiitti deebi'an jedhanii gammadanii jechuudha. Celebrate godhan isaan jechuudha ta'anii hin bo'an. Nuyi si jaalanna ija keenna akka ati waa takka taatullee akka maqaan kee gara takkaanillee magaalaa salphinaa kana keessattu qabu gonkuma inuma hin feenullee hin dandeenyullee. Halkaniif guyyaa wanni si akka dhaabbanu nu godhu. Dalagaa ati nu goote waan ati lafa nu keette irratti socho'u jirra nu hundu si booda dhufneeti laallee waan ati gootu example akka fuulduraatitti iconitis laallee si jala waan deemnuufi tuqaa keetis hin dandeenyu argitee maqaa hunda keessa biyya bal'innaatitti argitee bikka bal'oo arran an taa'ee iluun taa'ee muunlaayitiin teettee haasoitu kana rabbiin assi baasee nu biratti si arguu feenaa akkasumas irratti dalanna inshaallah akkasisin jedha obboleessa kiyya qaalii hedduu takkanaa jiraadhu. Wala galatoon ulfaadhu inshaallah Oromoo waan itti dadhabe firii isaa yeroo dhiyootti na argaa kanuma isiniin jedha egaa. Sagantaa qabdanii sagantaa isaan qaban hedduu jira waan qabatanii gammadaa fireendi isaallee jirti jira dubartoota baay'ee jira waan kana keessa jiran sagantaa qabanii jechuu barbaade Muhammadii ija sikkooman dooti ija Oromoo guutuu kutaa 11 kun itti xiqqaataa jechuu barbaadeeti sagantaa biraallee ni qabanii. Waa'inni kunuu isaaniin maluu jechuu barbaadee warroota keessaallee qarqaarantu jira sagantaa qaban jechuu sirra ijoollee gaggabaabsaa baga gammaddan jedhaanii ani akka mataa kiyyaa hedduu gammade akkuma inni jedheen yeroo baay'ee na jala dhufaa deemas jedhaan akkuma nama xiqqaa kana naa oli dhufi safara kana isa Amiin Hussein safara kana gadi naadhaa hiyyuuta osoo geemi illee na himatee injifachiisuu waan qabu san fidee waan dhufiniif injifachiisuu hin danda'in taphadhu hin jedhuun. Maaliif dhagamaa jechuu barbaade wallaa hedduu takka gammada gammaan rafne yoon deemi isaa taa'ee jechuudha. Waan injifannu iyyuu seene garuu injifannee jirra. Maashaallah hedduu akka kiyyatti geemii kanallee dhiisee keessaa kanaa dhufe malee geemii irraan kaa'adhu jechuu barbaade. Garuu nama addaati jechuudha Oromoota birattillee saniif akkasitti bira dhaabannee bakka gammaddan jedhaan akka kiyyatti namoonni seenuu barbaadan galchina. Warri wanni deddeebitanii warri jala jirtan yoo isin gahin dhiifama naa godha mana 5 nama 6 7 8 jira jechuu barbaade bakki ta'etti wal gahuu dide jechuu barbaade. Obboleewwan kiyya maamme hayyee namni hunduu isin caqasaa jira nama baay'eetu jira mana kana keessa iluu kiyya maamme kiyya beetaa ijoolleen adaamaa hunduu irra guddaa mana kana keessa jirti isin caqasuu jira. Wallahi Ameerikaa keessatti gizee rafanitti maammi ati agarre mana sii banee irratti haasaa oole mana banee jechuu iluun wallahi odoon dadhabin kanaaf obboleewwan keenya nama akkanaa nu barbaachisa isin namni gizee jiruun jiru ila yeroo baay'ee cinaa abbachuu yeroo baay'ee nuti ka walitti aarrufi ummanni Oromoo kutaa 11 yooma namni ibame sirriitti yoo agarre nama san qarqaarra yookaan immoo namni yoo ibame suuraa isaa hin du'a jettanii eegdanii suuraa
gammadaa namootaan hin beekne illee jiraachuu danda'a as jala. Nama akkanaa kana jabeessatu ofii wal jabeessin. Siikoo mandoo jecha keessan har'a agarsiistan Mahammad Dagsiisoo irratti. Siikoo mandoo jechuun gochaan agarsiistan jechuudha. Kana caalaa immoo namni biroollee geemii qabaachuu danda'a. Wal cinaa dhaabbannee haamilee walii taanee haasaa qofa osoo hin ta'in gochaan agarsiisuu qabna. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Amma nurraa uummata nurraa gayyaa nama baay'ee diidamii afurtu jira. Inni illee Dhiifama sagantaa jiraallee. bakka walii gadhiisuun dirqama ilu koo ka duraatti Gaafachuu Mahammad. qabu nama wal jalaa bubbu'aa yuuzar dubbatu Let me finish. hin deebitanii. Ka duraatti Mahammedhaan koongiraachuu barbaada baga milkooftee baga irraa aante dhugaa Oromummaan kana qaba gatiin ati Oromoodhaaf kafalte immoo kanaa oli malee kanaa gadii miti. Sitti xiqqaata kun dhugaa Rabbi yoo sitti hime. Oromoon nama kan keetii kana sila an akka mataa kiyyaatitti Mahammadaa gadhaa keenya keessa ta'a jedhee namanni illee amanaatullee hin turre. Oromoo bal'aa qabnaa guddaa qabnaa yeroo gabaabaa keessatti akka achi bahu hawwii godhaa turre alaa kulli haal wanni martuu yeroo ishii eeggatte taati. Yeroo ishii malee hin taatu kuni hawwiidhuma nama hundaati. Namni akkanatti dhugaa Rabbii lubbuu ofii qabsiisee gatii ofii jireenya ofii kaayyoo ofii waan ittiin ifaajee waggaa meeqa bakka kanaan gahe qabsiisee lafatti gatee lama sadi ta'a jedhee illee yaadee hin beeku. Alaa kulli haal akkuma isiniin jedhe wanni martuu hireedha.